بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخواني وأخواتي في الله سلام النقي بكم جرتن تسنهاجو سنين جتشا إن شاء الله تعالى أران تنا أكاتا غرتي إتي جناب تاردكة ولله الرجودان كن يوجا جناب تاردكانو وان إرام فنو تكاتو جرا wanni irraanfachuu hin qabne tan ammallee sammuu keessatti qabachuun dirqama taate takka hunaaka maa yusammaa almadhiy wamaa yusammaa almaniy waan takka beekuu qabnuutu jira waan gartee madhiyyi ja'aniini jira ammallee gartee waan maniyyi ja'aniini jira ammallee gartee waan wadiyyi ja'aniini jira bishaan namarraa bahu kun bakka saditti adda qoodama. Bishaan guddaan hoggaa haadha mana ofiitii wajjin raaxeeffatan takkaahuu rafan namarraa bahu maniyyiidha jedhama. San hoggaa bahu milikkeenni isaa hoggaanii fi ati haadha mana keetiitii wajjin raftuu utaaleeti baha mi'aadha dhageessa. Bishaan kaan ammoo kan madhiyyi jedhamu kuni bishaan hoggaa ati isii wajjin taphattu takkaahuu isii wajjin taphachuu feete rafuu feete akkanuma sirraa ba'u takka bishaan hoggaanii fi gartee haadha mana keetiitii wajji wal qaqqabdanii wal daddarbitanii taphatan bishaan sirraa dhufuu jira. Bishaan kun maal jedhama? Madhiyyi jedhama. Bishaan maniyyi jedhamu kanaa fi bishaan madhiyyi jedhamu kanarraa laata ni dhiqanna. Bishaan kamirraa dhiqatama? Bishaan lamaan kana ammallee wadiyyi jira. Bishaan wadiyyi jedhamu kun ammoo bishaan kam yoo jettan bishaan yeroodhaa fi gartee namni hojii gurguddoo dalagee yeroo namni hojii ulfaattuu dalagee takkaahuu yeroo namni jimaa qame jimaa hoggaanii fi ati qamaatee haalaan mirqaantee haatee hoggaa sagaraa seentee hoggaa mana fincaanii seentee jechuudha. Osoo ati hin fincaanne dura sirraa bishaan bahu saniini wadiyyi jedhaniin. Bishaan lamaan gartee madhiyyii fi wadiyyi jedhamu kana qaama irraa hin dhiqatamu. Akkam godhan dubo yoo qaamarraa hin dhiqatamne akki godhan bishaan gartee madhiyyi jedhamu kana bakka inni tuqe fuutee bishaaniin dhiixa. Madhiyyi jechuun hoggaa jaartii wajji taphatan namarraa dhufu kana akka furrii dibkakaa kana qabdee bishaaniin dhiixa. Achi booda meeshaa ta'e qabdee dhiixee wudu'attee salaatta jechuudha. Hayyee wadiyyiitti adabaru wadiyyiis akkasumatti yoon ifinni kan gartee bakka huccuu kan tuqu taate huccuu san qabdee dhiixaa achi booda akkuma kaan gootu goote jechuudha. Hayyee kara maniyyiitti dabarra. Wadiyyiin kun hadiisa keessatti gartee Ali ibn Abi Talib radiyallahu an Abi Abdurrahman an Ali qaala kuntu rajulan madhaa'an niin turee nama gartee madhaa'an jechuun bishaan hoggaa jaartii wajjin taphatan namarraa dhufu kana jechuudha. فأمرت رجلا قربات كون أجاجي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أكا إرقما ربي صداتو أكا إرقما ربي قافتو يجو أكا إرقما ربي قافتو قرباتو كو أجاجي يجو علي مالف جنان إني انت لسواني في جلاك أبو في قرباسان إرقي يجو فاطمة واني في جلاك أبو في جيجو إراك آنفتي فسأل قربان قرتي علي إرقي خن نقافت إرقما ربي صلى الله عليه وسلم فقال نجين إرقام ربي توضأ وضوء واغسل لكي ذكرك ميشاتي أكنا جئتي اتيميتشو هاي مي حديثة خانا هالالو توضأ وضوء جئين إيغا سيمو واغسل لكي ذكرك ميشاتي بكينو تلالو كم نتوضأ واغسل ذكرك بكجوتنا لالو كمنا لا لما واغسل أسجر خوني مال جانيني فالواو هناك الربط ولته الأمالي كوني واقرتي والدرا في دوبا سومتي درا دورسو بيشاتي ليت بكا إني تكليت أجني أمو حديث الرتي ودو أدرا في دي خناتو الدباسة كوني ولته في مالي ترتيب قايو في متيجان وليس للترتيب ترتيبا في متي والدليل ذلك ما ذكر وان دبت ميت جرى دليل خنا
في سنن أبي داود خيستي قرتي مالت درجة سنن أبي داود خيستي فليغسل هاديكو ذكره وليتوضأ أما اللي هاودو أتو إيغاس بوديجو حديث خناتو نبين سايتشو درا دورسو ميشا ديكون درا جراجو نسيدا مديي في وديي كسكوتا خرا منيي هقا دبرو منيي كم قوتا جنان إرقما ربي صلى الله عليه وسلم حالة من ديكتشو تري إرقما ربي صلوات رب سلام عليه درا دورسو استنجا قودا استنجا هقا قودو gama lachuutuunu dhiqa gama gartee fincaan bahuu fi gama kaaniinuu qaceellotti dhiqe jechuudha. Eegachi dhiqee booda ol ka'ee bishaan qicatee wudu'ata akka nama salaataaf wudu'achuu deemutti wudu'ata. Eega wudu'ate booda sallallahu alaihi wasallam bishaan saafaa keessatti qicatee takkaahuu maadiinaa jennaan moo maal jennaan baaldii keessatti qicateeti. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam maalirraa eegaluu ture? يبدأ نيجا لإرجمان ربي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء استنجاء قولوا دا نيجا استنجاء جون منا فنجاني سينتي ميشاتي غمالة چوتو نديكو بكا غرتي فنجان بهو في بكتاني نديكو كچلوتي يغسل نديكا إرجمان ربي صلى الله عليه وسلم ذكره ميشا إسا وما حوله وان غرتينا نواسي جراتي سنديك إيجو eega bishaan kun hoggaa namarraa ba'u manaa baanfaa gartee naannawa san hunda tuquu mala. Thumma eegasii sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u wudu'a godhataa jechuu. Akkuma nama salaataa deemutti wudu'a godhata jechuu. Kama kaana nabii sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Akka ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam godhu turerra. Kaana yatawadda'u wudu'a salaatin wudu'a salaataa بعد الاستنجاء إيجا استنجا قولت بودا ثم إيجاسي يغتسل بعد ذلك إيجاسي ندكتا إيجا ودوء قولت بودا ندكتا قام دكتا بشان أسكايتي تيوانا كغرتي سافاتو تكاهو وانا كبالدي تيسكايتي إرغمان ربي صلى الله عليه وسلم فولي بشان ترى سدي متى إساخنا الرتي إفغنك قام مرقاخنا quba keessa kaayee rifeensa kana hanga qaceellotti gartee ilaa gadi gadhiquu jechuu. ثم يحث على رأسه 3 حثيات ثم إيغسي قرتي يفيض الماء بشان كن أنقلاء على بقية الجسد على شق الأيمن. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam waggaa bishaan akkasii mataa irratti naqee quba isaa kana rifeensa keessa haalaan rirriitu ture haalaan riguu ture jechuudha. Maaliif jennaan janaabtaan rifeensa hunda jala seentii qaamni kee akka hin cuccufamne akka gartee waa hin taaneef jechuudha qaceellotti haramtuuf. Akkasii dhiqachuu ture ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam eegasii thumma ala shaqil aysar ammallee gartee karaa bitaachaa irratti akkasitti bishaanis naqee waliin dhiqe ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam haala kanaani ergamaan rabbii dhiqachuu ture. Shamarreenis haaluma kanaan dhiqatti dargaggeessinis haaluma kanaan dhiqataa jechuu. Haala kanaan dhiqachuu hin dagatinaa bishaan keessan qopheeffattanii taraa sadii gama mirgaa kana hoggaa akkasii bishaan matarraa fi gannee ixan taraa sadii gama mirgaa kana quba keessan keessanii riidan achi booda bishaan keessan ilaa hanga qaama gama mirgaa kanarra isin gayyaa'a. Eegasii akkasitti gama bitaarrattis neexanii dhiixanii qaama keessan guutuu waliin dhiqattanii akkasi janaabdarraa xahaaromtan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Like, share, subscribe.